Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii hordoftoota damma amantuu warra dammoo viidiyoo akkuma argitan kana viidiyoo ajaa'ibaa akka magaalaa bareedduu magaalaa Baatuu jedhamtu qabadhee isinii dhufee. Magaalaan Baatuu magaalaa biyya dhaloota kootii yoo taatu magaalaa baay'ee bareedduu fi baay'ee magariituu kan taatedha. Hara Dambal jechuun kan beekamtu yeroo baay'ee jechuudha. Magaalaan tuni magaalaa biyya biraa irraa adda kan godhu hara galaana akkaan ajaa'iba akkuma viidiyoo irratti argitan kana jechuudha. Viidiyoon haga dhumaa daawwadha. Baay'ee magaalaa bareedduudha. Madam Qammoojjii jechuudha. Ijoolleen mana madaamii biyya biraa deemtanii daawwachuu isin hin barbaachisu. Osoo Baatuun jirtu biyya biraa deemtanii daawwachuun isin barbaachisu jechuudha. Kan wanni hundi isii guutamteedha maashaallah. Kan bareedinni isii adda ta'ee jira. Kan bareedinni isii kan faranjoonni jechuudha biyya alaa irraa dhufanii daawwachuudhaaf hawwii guddaa qabanii jechuudha. Kan daawwatanillee jechuudha. Yeroo indoom gizee hagana hin bareenneeyyuu biyya adda addaa irraa dhufanii magaalaa Baatuu kan daawwatan ture jechuudha. Amma dammoo duraan laangannoo deemaa daawwatanii amma Baatuu taatee jechuudha. Baatuun laangannoo sanii daraan tartee jechuudha. Laangannoo wanta addaa wanti qabdu hin jiru jechuudha. Garuu wanta addaa kan qabdu Baatuun waa hedduu jira. Kanaaf seenaa isiillee tokko tokkodhaan qabadhee isin dhufaan yeroo biraa namoota beeku jechuudha. Isiin kan hundeeffamtee bara 1953 Baatuun bara isiin hundeeffamte jechuudha. Viidiyoon akkuma argitan kana laa ilaaha illallah maashaallah tabaarakallah akkam bareeddi. Finfinnee irraa kan fagaattu kiiloomeetira 163 kan taatu jechuudha. Akkas jedhanii ani baay'eellee seenaa isii qoradhee keessa hin beeku waan ta'eef. Magaalota biraa irraa wanti adda isii godhu keessa magaalota Itoophiyaa keessa jiran jechuudha. Oromiyaa keessa jiran keessa wanti adda isii godhu magaalaa Galaana Hara Dambal akkuma isiniin jedhu jechuudha. Galaana baay'ee bareedaa ta'e qabdi jechuudha maashaallah. Akkas viidiyoon isii kan maashaallah sirriitti daawwadha. Akkam bareeddi dhugaa rabbii. Qabeenya uumamaatiin kan badhaate dhugaa rabbii. Qarqara Hara Dambal jechuun beekamti yeroo baay'ee. Namoonni tokko tokko dammoo kan hin beekne Baatuu jechuun Zuwaay Shaashamannee deemuuf keessa warri darbitan hin beektan jedhee yaada. Magaalaa baay'ee bareedduudha dhugaa rabbii. Biyya biraa deemtanii daawwachuun isin hin barbaachisu. Waaw dhugaa rabbii biyya galee na godhe akkam biyya galee na godhe dhugaa. Magaalaan tun maashaallah tabaarakallah hedduu magaalaa bareedduudha. Ijoollee jechuudha. Ijoollee si gadi ennoo argiteedhaan bara durii jechuudha. እነዛ አርሲዎች ጀግናና ቆራጦች ሲወዱ ወደዱ ጉቡ ገራገሮች እንግዳ ተቀባይ ሁሉንም አቃፊ ለማገዝ ለመርዳት ቋሚ ተሰላፊ ቆሪ ሙሉ ገንፎ ጩኮውን አብልተው ለማወራረጃ እርጎና ወተቱን በደንብ አጠጥተው ገብሱንም በኩንታል በአህያ ሸክፈው ቤት ይሸኙሃል ማሩንም ማስይዘው የጭላሎ አድባር የአትሌቶች መገኛ ሽንፈት የማይወዱ ሳተና አርበኛ የሀገርን ክብር ለዓለም ያሳወቁ አርሲ ነው ምንጫቸው በደንብ እንድታውቁ አርሲዎች አላችሁ። እነዛ አርሲዎች ጀግናና ቆራጦች ሲወዱ ወደዱ ቡቡ ገራገሮች እንግዳ ተቀባይ ሁሉንም አቃፊ ለማገዝ ለመርዳት ቋሚ ተሰላፊ ቆሪ ሙሉ ገንፎ ጩኮውን አብልተው ለማወራረጃ እርጎና ወተቱን በደንብ አጠጥተው ገብሱንም በኩንታል